Harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota warroonni addunyaa maraarratti argamtan nageenyi jaalalli argachuun gammachuun badhaadhina isiniif haa baay'atu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota warroota maatii shanan gadaa tuubii taatan nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha warroonni shanan gadaa tuubiidhaaf immoo haaraa taatan subscribe share gochuu akka hin daganne jechuudha. Yeroo hundaa immoo Videoon keenya guyyaa guyyaadhaan hojjannee akka simbira ga'u yoo barbaadan mallattoo bilbilaa tuqxanii ol gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Egaa hundi keessan warroonni addunyaa biyya keessaa biyya alaa irrattis argamtan nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa egaa guyyaa har'aa immoo haala adda ta'een walitti deebinee jirra. Hunda keessan nageenyi jaalalli argachuun gammachuun tokkummaan badhaadhina isiniif haa baay'atu jechaa. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota warroota shanan gadaa tuubii hundi keessan egaa nageenyi keenya qilleensa irra naanna'ee isin haa qaqqabu jecha guyyaa har'aa immoo haala tokko waliin hubanna jechuu barbaada. Innis maali? Har'a egaa wanti waliin haasofnu wantoota tokko kaafnee kanaan dura egaa yuutuubii kanarratti wantoota garaagaraa barannee wal barsiisuu walirraa fudhachuu egaa tokkoomnee shanan gadaa tuubii guddisnee hundi keenya immoo barumsa garaagaraa irraa argannee waliif qoonnee jireenya keenyaaf gara fuulduraatti kaayyoo mul'ataa yookaan immoo tokkummaa keenya kan irratti cimsannee borutti waliif taanee Oromiyaa gaarii ijaaruu akkasii ta'u hawwii guddaa qaba. Inni kun maali? Namoonni baay'een tokko jennee eegallee boru namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'uu ni dandeenya. Kanaaf namni tokko waan hojjetu isaa irratti yookaan immoo tokkoomee gamtaan yoo hojjete wanta barbaade sana akka hojjechuu yookaan immoo galmaan ga'uu qablasii yookaan immoo yoo hojjetes immoo milkaa'uu ni danda'a. Isa kanaaf egaa shanan gadaa tuubiin immoo tokkummaa mul'ata ofii galmaan ga'uu fi abjuu ofii milkeessuu irratti ni hojjeta. Hundi keessanis immoo kan akka galmaa waliin geenyu abdii guddaa qaba. Guyyaa har'aa immoo uummata duree addaa tokko waliin laala. Inni kunis immoo maalinni namni oolmaasaa fakkaata kan jedhu waliin laala. Egaa namni oolmaasaa fakkaata kan jedhu maali? Namni akkamitti oolmaasaa fakkaata? Egaa akkuma beekamu jaalatamtootaatii fi kabajamtoonni warroonni shanan gadaa tuubii hundi keessan egaa namoonni yeroo ammaa kanarratti fakkeenyaaf namni tokko kan barumsaa fi yookaan sammuusaa kan jijjiiruu fi wantoota garaagaraa kanarraa argatu irratti xiyyeeffannoon kennu. Xiyyeeffannoon kan kennu wantoota nama kolfisiisanii fi wantoota nuyi faayidaan qabne yeroo keenya kan irratti gubnu wantoota hedduutu jira. Isa kanaaf immoo namni akkamitti oolmaasaa fakkaata? Namni akkamitti oolmaasaa fakkaata gaafa jennu immoo maali kan jedhu waliin laalla. Egaa namni tokko nama beekessa, hiriyaa beekessa yookaan immoo hiriyaa kaayyoo guddaa qabu bira yoo oole namni sun akkuma nama sanaa innis kaayyoo guddaa qabaata. Egaa namni immoo hiriyaa badaa, hiriyaa waan gaarii yaadu, yeroo hundaa waan dadhabbinaa yaadu, yeroo hundaa wanta hin danda'u kan yaadu maal barataa? Sanuma barataa jechaadha. Maaliif? Namoonni baay'een maaliif akkas ta'e jettanii gaaffisanitti ta'uu danda'a. Isa kanaaf egaa mee haa fudhannu. Namni tokko yoo ati hiriyaa gaarii qabaatte, yoo nama hiriyaa gaarii sana bira deemtu yeroo hundaa maal haasa'a? Waan gaarii haasa'a. Waa'ee jijjiiramaa haasa'a. Waa'ee guddinaa haasa'a. Waa'ee milkaa'inaati kan inni haasa'u. Yeroo hundaa akkamitti akka guddatuu fi akkamitti akka of jijjiiru, akkamitti maatii isaa akka gargaaruu fi akkamitti hiriyoota isaa akka gargaaru maal godha? Namni sun yeroo hundaa maal godha? Ni haasa'a. Ati yeroo har'aa kana keessatti kan ati har'a jiraattu isa kaleessa hojjechaa turte yookaan immoo waan kaleessa hojjettedha jechaadha. Waan kaleessa yaadde. Kanaaf immoo hiriyaan badaa bira yoo dhaqxe immoo yeroo hundaa sammuu kee kan cinqu, yeroo hundaa waan dadhabbinaa, yeroo hundaa waan kufaatiidha kan haasa'u jechaadha. Waan kufaatii kun akkamitti hojjetamaa? Hojjetamuu hin danda'u. Inni yeroo hundaa maal godha? Waan nama haasa'a jechaadha. Waan namaa bakka inni zim jedhee taa'ee waan nama haasa'a. Ofii isaatii akka hin dandeenye wayiitti fudhatee akka waan hojjechuu hin dandeenye, akka namoota gargaaruu hin dandeenye, otoo namoota gargaaruu ta'u yeroo hundaa sammuu isaa keessa maal godhaa? Waan hin taane haasa'a jechaadha. Waan bakka sammuu isaa cinqu, waan sammuu namaa cinqu waan haasa'uuf yeroo hundaatis maal goota?
gara isaatti kan deemtu jechaadha. Kanaaf nutis immoo oolmaa keenya sirreessuudhaaf maal gochuutu nurra jiraata. Yeroo hundaa kan nu fakkaata wajjiniin ooluu, hiriyaa gaarii qabaachuu, hiriyaa badaa yoo qabaanne hiriyaa badaa sana maal goone gar keenyatti fiduu, yoo inni immoo nu dide irraa fagaachuutu nurraa qaba. Maaliif ati wanta gaarii uumuu osoo dandeessu namni badaan tokko immoo si balleessuu wanta danda'uuf. Kanaaf maal gootare yeroo hundaa ati maal gochuu sirra jiraata? Namoota gaarii filattee deemu. Oolmaa kee sirreessuu, eenyu wajjin akka ooltu, eenyu wajjin akka dubbattu, maal akka dubbattu, akkamitti akka dubbattu guddachuudhaaf, jijjiiramuudhaaf. Namni tokko yoo ati fakkeenyaaf waa tokko hojjechuu barbaadde maal si barbaada? Beekumsa si barbaachisaa. Isa sanaaf immoo namoota beekumsa gaarii qaba wajjin oolte maaliif beekumsa sana seevii godhatta, ofitti fudhatta, adeemsa keessa immoo atis immoo ittiin hojjettee jijjiiramuu guddachuu ni dandeessa jechaadha. Kanaaf yeroo hundaa nuti yoo waa tokko hojjennu, yoo waa tokko fakkeenyaaf daldaalu tokko yoo bira oolle akkamitti namni tokko daldaalee galii guddaa argata. Akkamitti ko namni tokko immoo daldala sanarratti yookaan immoo akkamitti akka hojjetu, akkamitti gabii akka argatu guyyaa guyyaadhaan galii isaa sana irra eeggata. Kanaaf nutis immoo daldala sana hojjechuudhaaf kaka'umsa ni arganna. Namoota biizinasa hojjetan wajjin yoo oolle immoo namni sun akkamitti biizinasa hojjeta. Biizinasa yoo hojjetu immoo maaliif waa'ee biizinasaa taasaa galii isaa akkamitti yookaan immoo akkamitti akka guddatu. Namoota kaayyoo guguddaa qaban wajjin yoo oolle immoo namni tokko gara fuulduraatti akkamitti diriimii isaa achiifii akka godhu maal godhu ni haasofsiisa jechaadha. Kanaaf yeroo hundaa maal goonu oolmaa keenya sirreessuu qabna. Yeroo hundaa maal goonu oolmaan keenya maal akka ta'e beekuu qabna. Nama wajjin ati haasoftu onlaayiniin as ta'uu danda'a, qaamaanis ta'uu danda'a. Namni gooddanyaan ati qabdu akkami? Hiriyaan ati baafatte akkami? Hiriyaan ati wajjin ooltu akkami? Jirama ni tattaafata, maatii isaa gargaaruudhaaf ni tattaafata. Kaayyoo inni gara fuulduraatti qabu maali? Jijjiiramuudhaaf, guddachuudhaaf kaayyoo inni gara fuulduraatti qopheeffatee yookaan immoo goal set yookaan immoo karoora inni gara fuulduraatti qabu sun immoo maal jettee oolmaa keenya beekuutu nurra jiraata. Kana yoo beekne yookaan immoo wanti nuti guddachuu, jijjiiramuu wanti nu dhorku gonkumallee hin jiru jechaadha. Kanaaf hundi keenya gara fuulduraatti jijjiiramuu yoo barbaadde, guddachuu yoo barbaadde, diriimii kee achiifii yoo godhuu yoo barbaadde maal gochuu qabda? Oolmaa kee sirreessuu qabda. Nama ittiin ooltu wajjin kami? Nama kaayyoo qabu, nama jijjiirama, nama gara fuulduraatti tarkaanfatu, nama iddoo guddaa gahuu barbaadu, nama maatii isaa gargaaruu barbaadu immoo simjettee namoota bakka fakkeenyaaf har'uma argatanii har'uma baasuu barbaadan, har'uma argatanii immoo har'uma itti fayyadamuu barbaadan ooluu barbaadu. Kana murteessaan eenyudha? Suma mataa keetii jechaadha. Kanaaf jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni Shanan Gadaa Tuubiidhaaf haaraa taatan irra deebi'uudhaan subscribe, share gochuudhaan hundi keessan immoo itti fayyadamuu hin dagatiin asiniin jechuu barbaanna. Kanaaf hundi keenya immoo oolmaa keenya sirreessinee namoota baay'eedhaaf ati har'a oolmaa kee sirreessitee maatii keetiif, biyyaaf, namoota hedduudhaaf fakkeenya taatanii akkan sin argu abdii guddaan qaba. Oolmaa kee yoo sirreessite bakka barbaadde gahuu ni dandeessa. Wanta namni hojjete hojjechuu ni dandeessa. Namoonni wanta hojjetan bira gahuu ni dandeessa. Kaayyoo keellee achiifii gochuu, diriimii kee achiifii gochuu, wanta barbaadde sana, wanta namni hojjete sana hojjechuu ni danda'ama. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya guyyaa har'aa qophii addaa haala gaariin akka waliin dabarsine abdii guddaan qaba. Jaalalli kabanya argachuun gammachuun siniif haa baay'atu. Viidiyoo itti aanuun amma walitti deebinutti nagaan jaalal kabanya siniif haa baay'atu. Baay'een sin jaaladha. Hundi keessan immoo waan iddoo akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Boom.